السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا بلوان كو كاري كم جرتو كم ناولتن نجا كيسني بقرح ما يونا سنجاي بكم جرتن نجا فرح من ربي سي ولنا جراتو جرتو رجالي أنا رجال جرت ترجمتنو بقرح ما يونا سنجاي أولن مالفكاتا أفيان نبراندو مريدا رو شكر ربي ناقو agar rahman imbo yona singae jirtu miti bagana jirattani kenna keessan ababaan kun maashaallah bareeda ababa rabbisna godhu sinu ababaadha dunya wala kara biqiltu jannata rabbisna godhu jelle madami ye madam qimam inshallah ya basha qimam nachu ኢትዮጵያ ቅመም ቅመም ኢትዮጵያ ተሰማል ኢንሻአላህ ረቢኒ ማለሽ ከሪና ማከሳኑ አባሱ ረቢኒ እንደንዳ እንደከኛ ረቢ ያደምራ ደከኛ ነው ተነጋም በየከኝት ነው አገልቹ ኢንሻአላህ ተተኩ ጀራ ከናኩም ጀራ ከናና ማርገቱ ነመና መርገቱ ረቢና ታይዞ ወላሂ ታድመ ወልጫለ መለ ilmina maakun hundi saatu joom sagalitti dhalate yaawga itaa walcaala alhamdulillah rabbil alamin afiyaa qabaatanii immoo dalagatanii dafqa fi alaala maatii ofii ilmaan qabu ilmaansaa kasbii alaala argachuu jecha waa guddaadha alhamdulillah rabbil alamin kanaaf bakkum jirtanutti nagaaf rahmanni rabbii si waliin naaf haa ta'u jabaadhaa hojjedhaa waan baataniif immoo kaayyoo baataniif hin dagatina hadara mana wanisiti amadu qalbiin dubartii kun laaftudha qalbii dubartii kana qubakka qabaydhani akkasin ta'ina jagnaan dubartii jirti miti seenaan biyoota seenaa dubartoota seenaa jara gaarii dhiira bicha miti baazawee dubartiin seenaa hedduu qabdi ummaa keenya asharadi Allahu ana hadiisa meeqa kumaa fi 200 waan ta'e kan gabaaste shii bichaan jechaadha wallahi seenaa meeqa jira dubartiin gaggaarin wallahi seenaa guddaa qabu makenya Maryam Asiyaa seenaa haadha manaa Firaa'oon Asiyaa yoo yaadattan seenaa Khadiija radiyallahu anha aradaana jami'an rabbiin jannataan isaan haqaanii suusaanuu kanum jannataati seenaa gaggaarii qabu jirri suni jechaadha seenaa jara gaggaarii sana ordofuu qabna sumayyaa jira ammas Allahu akbar kan diinii kana jecha qaama saalaa keessa waraanamtee duute Allahu akbar wallahi rabbiin kanaaf basharee zuriyaa yaasir wallah Maryam tifkamtu dubartii kan rabbiin eegee rabbiin quraan dubbatii hayatame kakatti Allahu akbar seenaa gaggaarii sana jira kanaaf rabbiin irraa jalatu nuti immoo yaa'u seenaa warra gaggaarii seenaa sana hordofnee ofiillee haala gaarii amala gadhee amalan taane yoo badaa amala duraan qabaanne seenaa jira sanaa namni dhaggeeffatee namni baratee namni dubbisee hin qajeela jechaadha amalli kun attaa aslan aqlaaqni bakka lamatti qoodama aqlaaqni namaa kun tokko rabbumatu gaarii godhee ganamum wajjin nama uuma tokko immoo namumatu booda keessa kassabatee harkata namni haala gaarii amala gaarii nabiin rabbii guyyaa qiyaamaa sallallahu alaihi wasallam ana faana jedhan rabbi haala famala nu haa tolchu nama fe'ee beekumsa qabaatee diinii baratee yoo haalli isaa amalli isaa badaa ta'e wana uzubillah wallahu itti naman butu rabbiin haala keenya amala keenya gaarii fakkeenya namaaf fakkeenya ta'u rabbiin nu haa godhu rabbiin haala famala keenya nu haa tolchu keessattuu ni warra dubartii haalli gaarii qaanfi waa safuu oromoon safuu qabdi sirmas oromoon keenya alhamdulillah safuu jechaan oromoon kun gadaa qabdi gadaba qabdi safuu keenya eeggannee barreen darbaa gurreen darbuu akka oromoon jettu namni maallaan jedhan jenne namni naman sodaanne rabbiin nuun sodaatu maaliif morma kana rabbi jedheetu maanuun morma kana rabbi kan nutti kenneef akkasiif achi gaggaragalchine ilaallu akka sammuu kana immoo kan nu ganneef akka itti yaannu malee jennee akkanumaan wulqee jiraachuuf miti kanaaf abbalaawan koo rabbii keenyaa sodaannu walaa kabajnu waan rabbiin jibbee irraa dhiisa karaan kun siniin baasu irraa
amma dandeenyuuf qabu inshaallah yaallu rabbiin nu haa qajeelchu. Rabbiin nama inshaallah waan gaarii inshaallah hojjetee namaaf illee fakkeenya ta'u rabbiin haa godhu. Yoo haalli keessan amalli keessan gaarii ta'e wallaahi wabillaahi hunduu isin jaallata, rabbi isin jaallata, namni isin jaallata. Haalli keessan hin tola. Nama ta'e namni diliin balleessin hin jiru. Baazawee qulqulluun eenyu rabbi tokkicha. Wallaahi ilmi namaa kamuu hanquu qaba. Kanaaf inshaallah nuti amma dandeenyuun immoo dilirraa fagaannee rabbi keenyatti dhiyaannee yaa rabbi rahmata keerraa nan fageessin, yaa rabbi dilii koo xiqqaa guddaara na utari jennee rabbii keenya kadhachuu qabna. Annaa wal jaallachuu wal kabajuu qabna. Rabbiin yaada keenya muraada keenya nuuf haa guutu. Rabbiin biyya keenyas nagaa haa godhu. Du'aa ofiifis goonee biyya keenyaafis gochuun immoo dirqama. Du'aayin kabaadatii inshaallah du'aayin balaa hedduu namarraa deebisti. Rabbiin nu haa milkeessu. Yaada keenya muraada keenya hundi keenyaaf rabbiin haa guutu. Kanaaf yaa obboleewwan imaana wal haa jabeeffannu. Rabbiif jecha waan hojjechuu qabnu tokko haa hojjennu. Waan jibbu waan bakka hin taane jibbuu qabnu waan rabbiin jibbaa kaa dhiisaan hin jedhe rabbiif jecha kalaas jibbinee waan san dhiisuu qabna. Innaa hundumaa dura immoo nuti wanti nuti hojjennu wanti kun rabbii keenya wajjin walitti nu buusamoo rabbi nurraa jaallatamoo nurraa hin jaallatu jechuu qabna. Namni kaan rabbi dhiiseen nama sodaata. Laa wallah duraan dursinee rabbii keenya namni wallaahi sodaa rabbii qabu waan nabe hin qabu tokko waan nabe hin qabu jechaadha. Wallah namni namaa ilmi namaa kun muluun tokkuma banii adam taqwaa rabbiitiin wal caala malee illaa bataqwaa namni kan wal caaluun sodaa rabbiitiin sodaa sammuu rabbii nu haa kennu, rabbii fahamee nu haa kennu, haala famala keenya rabbii nu haa qajeelchu, rabbii nu hin jallisiin, rabbiin inshaallah warra ilmoo isaatii nama gaarii ta'u, fira isaa ahli isaatii abbaa warraa isaatii nama gaarii ta'u, ollaa isaatii fakkeenya ta'u, warra ardii kanarratti ba'aa ta'u miti. Wallah rabbii ba'aan hin go'ini. Warra faayidaa waa ardii kanarratti waa faayidaa wayii dabarsee deemu rabbiin haa taasisu. Rabbiin wallahi nu jaallatee hojii keenya nurraa jaallatu. Awwal ishee hundi keenya alaaqaan keenya yoo rabbii wajjin sirrii ta'e inni kaanii in sirrata bi'iznillah. Kanaafuu yaa obboleewwan imaana hundi keenya bakka jirrutti rabbii keenya haa sodaannu. Waan rabbiin dhiisaa irraa deebi'aa kun isiniif hin ta'u jedhe irraa fagaachuu qabna. Rabbiin nu haa qajeelchu. Umrii keenya rabbi haa dheeressu. Rizqii keenya immoo rabbiin haa bal'isu. Waan sodaanne rabbiin achumatti nama sodaatu. Kanaaf hundi keessa rabbii akka isin jaalladha, isin kabajaa, wal jajjabeessaa. Yaa obboleewwan koo qaali namni laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah jedhamu mul'uusaa tokko ganda fe'e amantaa ganda fe'e biyya fe'e yoo waan fe'e qabaate namni laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah jedhe kulliin isaa tokko rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra tokko ta'ee jaallata tokko nu haa godhu. Rabbiin imaana kilaasa nu haa kennu. Tooyida irratti rabbi gannu haa dhaabu. Hamtuu immoo rabbi nurraa haa fageessu inshaallah. Hamtuu kadunyaa kadiinii rabbiin najaa nu haa baasu. Umrii keenya rabbi haa dheeressu. Rizqii keenya immoo rabbiin haa bal'isu. Kaatimaa keenya gala keenya rabbi haa tolchu. Wallah dhuma keenya rabbi haa tolchu. Namaan kan laalamu dhuma isaati. Dhuma keenya rabbiin macarrashaa keenya rabbi haa tolchu. Rabbiin warra jannata keessatti inshaallah gammaduu nu haa taasisu. Rabbii biddarraa hunda keenya nu haa taqu. Nu ilma namaatiin balleessinaa dogongoraa dilii keenya xiqqaa guddaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irra nuuf haa taruu. Yaa obboleewwan sunatarra hin maxxansaa fira keessan dubbisaa innaa kan kusati gaafadhaa hiriyaa ammoo filachuun dirqama keenya. Hiriyaa gaarii hiriyaa kara keeritti nama waamu inshaallah amma dandeenyeen barbaadachuu qabna. Hiriyaan badaan bakka badaa nama dhaabaa irraa haa baqannu. Rabbiin kaatimaa keenya gala keenya haa tolchu. Hiriyaa gaarii nu haa kennu. Rabbiin immoo warra waliif kadhatee walirraa argatu nu haa taasisu. Rabbiin nu hongeessinii hundi keessa rabbii jecha isin jaalladha, isin kabaja. Kanaafuu jabaadha warri barumsa barachaa jirtan barumsa keessanitti cimaa kabajaa barsiisa keessan inshaallah amiirota keessan kabajaatii baradhaa galmagaa rabbiin warra baratee galmagaa rabbiin haa godhu. Rabbii fahamee nu haa kennu inshaallah. Warra tooyida kan akka bishaanii dhugee quraana kana hizbiisa akka bishaanii qaaman sammuun dhugee aboo bismillaahi fahamee hojjetu rabbiin haa taasisu. Ofii fayyadamee ummaa fayyadu. Ofii fayyadamee ummaa fayyadu. Ofii fayyadamee ilmoo ofii fayyadu.
maatii fayyadu rabbiin waa godhu, rabbiin waa fahamsiisu. Jajjabaadhaa, wal jajjabeessaa buleewwan imaana harka wal qabadhaa. Hamtuu rabbi nurraa qabu, khayrii immoo rabbi nutti haa qabu. Rabbi sadarkaa keenya addunyaatti akhiratti tolaa fuudhu. Rabbiin hin hongessinii, hongoon ganda lamaan rabbitti magaffannee du'aa godhaa, wal jaalladhaa, harka wal qabadhaa. Kan du'eef rahmata rabbi haa godhu, ka jiru bira immoo rabbiin nuuf haa dhaabatu. Rabbiin baasee alatti nun hambisin. Warra addunyaa barbaacha bahee addunyaa diinii taqwaadhaan ilmiidhaan waan hundumaan of gammadee galuu rabbiin haa godhu. Rabbiin nu jaallatee hojii keenya kulii nurraa haa jaallatu. Galgala keenya rabbiin balleessini. Akkas ilmaan keenya firee barakaa, zuriyaa barakaa rabbiin haa godhu, nuuf haa qajeelchu. Rabbiin nu jaallatee hojii keenya nurraa haa jaallatu. Rabbiin nu hongeessini. Hongoo ganda lamaan rabbiin ajaanu haa baasu. Buleewwan koo qaqqaalii gaggaarii, uummata qashtii, uummata jaalalaa, wal jaalladhaa, wal kabajaa. Warri wal dhabdan afuu walii jedhaa. Fuuldura keenya jiin ulfinaa dhufaa jira. Rabbi irraa taate amma jala bichaa tafee yaa'u rajabni gidduu kana seenuu fi kanaafuu jiini ulfinaa, jiini barakaa, jiini khayrii ramadaanis dhufaa jira. Rabbiin itti nu haa ga'u. Rabbiin kaatimaa keenya inshaallah tolchee umrii dheeratee riskii bal'atee nama isa qaqqabee itti fayyadamu. Khayrii isa jiru kassabatee walumaan milkaa'u rabbiin haa taasisu. Waan siiti jabaate kulli rabbi isin haa laaffisu. Qorra kanallee rabbiin haa laaffisu. Qorra kana qorra khayrii rabbiin haa godhu. Uffadhaa, amma dandeessanuun immoo uffadhaa, uffata gaarii hedduu tokko qorra kanatti. Qorra kana qorra khayrii rabbiin haa godhu. Kan dhibee nurra hin buufne rabbi haa taasisu. Sinin jedhaa uummata koo, uummata qashtii, uummata jaalalaa, wal jajjabeessaa, ittiin kaffaltanuu, laayikii, sabiskiraabii, komentii babbareedduu barreessaa. Akkasii kaa iddoo isin jaalladhaa, isin kabajaa, uummata jaalalaa. Anaa olitti immoo rabbiin suhaana isin haa jaallatu. Yaada keessan, muraada keessan, hunda keessan immoo rabbiin haa guutu. Umrii keessan rabbaa dheeressu, riskii keessan rabbaa bal'isu. Waa yaaddanii wal gahaa, waan sodaattan immoo najaabaa hordoftooti koo. Gaggaarii bichaadhaa. Waan badiin kataban, waan gadheen dubbatan, alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Yoo baazawwee yoo isin gaarii taatan uummanni keessas gaarii ta'a. Gaarii ta'uun mataa ofiitii fi namni namarraa ilaala. Mee nama haala badaa namni irraa sodaatame ilaala. Laa ilaaha illallah. Rabbiin nama kamuunu amala gaariin waliin jiraadhaan hun jedhe rabbi haalaaf amala keenya haa tolchu. Rabbiin nu jaallatee hojii keenya korii nurraa haa jaallatu. Rabbiin nu hongeessini. Hedduu isin jaalladhaa, isinin kabajaa. Anaa olitti immoo rabbiin isin haa jaallatu. Rabbiin nu qofii jala isin haa keewwatu. Jabaadhaa, hojjedhaa, waan hojjettan immoo hin balleessinaa. Waan hojjettan maaliif akka biyya keessanii baatan. Kana inshaallah yeroo biraa mata duree isarratti hojjedhaa. Innaa biyyaa baanu hundi keenya kaayyoo qabna. As dhufnee immoo of dagachuu hin qabnu. Wallaa keessattuu umriin dubartii kun gabaabduudha. Warri hin heerumne, warri ganaa bultii godhanna jettanii eegdan waa hedduu isin eegaa abboleewwan koo. Dafqa keessan qonxotti godhaa qabadhaa. Yoo warra kaansaa warra keessan gargaartanii, maatii keessan gargaartanii immoo kaansaa ofuun keessanii akkaawuntii keessan irra keewwadhaa. Horiif maraatuu abbaatu hidhataa jette Oromoon. Kanaafuu dafqa keessan duriyyee abbaa sagalii itumne kaa'ee nama simbeenitti hin kennina. Hin gowwoominaa. Wallaahi bakka barrii kanatti hin gowwoominaa. Sadaqattan keessa sadaqadhaa. Isaan kotta akkaawuntii keessa keewwattan akkaawuntii keessa irra keewwadhaa. Haadhaaf abbaan gargaarinaa miti. Laazimika. Isaan du'aa hin saayituu nu takkama waan ta'eef amma tokko yoo isaan gargaarre waan qabnu muluu immoo isaanumatti fidnee harka duwwaa ogallee meeqatu garee maraate. Kanaaf of hin dagatinaa. Wallaahi dubartiin kun hedduu garaa raaftii namaa tokko arginu hin dandeenyu. Hundumtuu maxaniitti ta'uu wayya. Naman gargaarinaa sadaqaa isin kennitinaa jechuun miti. Kanaafuu likkiitti wanti hunduu likkiitti tola. Wallaahi laazim meeqatu harka duwwaa naasii galu. Harka duwwaa ta'ee galee haaree biyyatti kan maraate meeqatu jira. Laa ilaaha illallah. Namti kun jigootiin ka'in arge. Kanaafuu rabbiin inshaallah yaada keenya muraada keenya hunda keenya fuunuu guutee umrii nu dheeressee riskii nu bal'isee nagaan gammachuun biyya keenyatti nu haa galchu. Biyya keenyallee makkaa madiina rabbi nu haa godhu. Biyya keenya hiyyummaa keessa rabbi haa baasu. Dhiira dhalaan keenya biyya namaa keessa faffaca'ee akka midhaan muka. Egaa rabbiin immoo hin danda'a.
inni immoo yaada keenya muraada keenya nu guutee biyya keenyatti walitti nu haa qabu. Biyya keenya biyya jaalala, biyya tokkummaa, biyya tooyidaa Rabbii nu haa godhu. Jaalala keessa hunduu jira. Kanaaf akkana isiniin jedhaa, hedduu isin jaalladha, isin kabajaa, manumsa yeroon dhufee waliif daddabarsaa, nu jajjabeessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.